Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu keenya qabannee dhufneerraa hanga xumuraatti nu waliin tura. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaara Eerbaasii A350,000 jedhamu sadaffaa fudhateera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa bara haaraa 2025tti xiyyaara Eerbaasii haaraa kana kan sadaffaa fudhachuu isaa ifatti beeksise. Daandiin qilleensichaa xiyyaarota mijatoo fi ammayyaa'oo hojii irra oolchuun maamiltootaaf tajaajila si'ataa fi amansiisaa kennaa jiraachuu ibsee damee aviyeeshinii Afrikaatti milkaa'ina ol aanaa itti gonfate sadarkaa idil-addunyaattis dorgomtummaa isaa caalmatti cimsuuf hojjechaa jiraachuu argisiiseera. Dhaabbilee Finfinneetti argaman 20,000 keessaa ulaagaa ittisa balaa kan guuttatan 42 qofa ta'uu himame. Dhaabbilee magaalaa Finfinneetti argaman 20,000 keessaa ulaagaa balaa dandamachuu kan danda'an 42 qofa akka ta'an Komishiiniin Hoggansa Hojii Balaa fi Sodaa Ibiddaa Finfinnee beeksise. Itti aanaa Komishiinara Damee Yaaddoo Balaa Hir'isuu Obbo Hiikkafaluu Waldemasqal akka himanitti hoteelonni, warshaaleen, gamoowwan, raabsaawwan boba'aa, giddugalli gabaa, mankuusaalee fi dhaabbileen kaan ulaagaa nageenyaa balaa kana guutanii miti jechuun dubbatan. Deeggarsa teeknikaa fi gorsi taasifamuuf yeroodhaa gara yerootti fooyya'uu qabaatulleen baay'een isaanii kan sadarkaa gahumsaa mirkaneessuu fudhachuu irraa gahan jechuu miti jechuun dubbate. Komishiiniin Hoggansa Hojii Balaa fi Sodaa Ibiddaa Finfinnee dhaabbilee ulaagaa guutaniif waraqaa ragaa akka kennu kan ibsan Obbo Hiikkafaluun waggoota 5 darbanitti walitti fufinsaan dhaabbileen gara 20,000tti siqan irratti qorannoo gaggeessuu beeksiseera. Waggoota darban 5tti waliigalatti dhaabbilee 20,000 ta'an sakatta'aniiru. Dhaabbilee kanneen keessaa kan ulaagaa guuttatan waraqaa ragaa dandeettii mirkaneessuu fudhatan 42 qofa ta'uu himan. Dhaabbileen dhuunfaa mootummaa fi miti mootummaa balaawwan dandamachuun isaanii sakatta'amuu qabaatu. Isaanis dhaabbilee tajaajila kennanii fi kan uummanni baay'een keessa socho'an ta'uu himaniiru. Ulaagaalee balaa dandamachuu guutuu dhabuun deebii balaadhaaf kennamutti qaawwa akka uuman itti aanaan damee hir'ina sodaa balaa ni dubbatu. Akka fakkeenyaatti hoteelli tokko balaan akkuma qaqqabeen ittisa ka'umsa jalqabaa meeshaa ibiddi ittiin dhaamsamu yoo hin jiraanne dirqamaa hanga hojjettoonni balaa ibiddaa qaqqabanitti karaa ibiddi ittiin ittifamuu danda'u hin jiruudha jechuunis dubbataniiru. Meeshaaleen jalqabbii ittisaa balaa ibiddaa dhaabbilee keessa yoo hin jiraanne ogeeyyiin nageenyaa akkuma ibiddichi ka'een to'achuu akka danda'anis ibsaniiru. Gamoo yookaan dhaabbanni tajaajila ulaagaalee kanneen hin guunne balaa ibiddaa ka'umsa irratti dhaamsuu fi dhaabbaticha balaa irraa ittisuuf kan danda'anii miti jechuunis kaasa. Ulaagaalee balaa ittisuu guutuu dhabuun hawaasa dhaabbilee sana keessatti tajaajilaman abbootii qabeenyaa dhaabbatichaa fi kaan balaadhaaf saaxiluu komishiinichi himeera. Komishiiniin Hoggansa Hojii Balaa fi Sodaa Ibiddaa Finfinnee dhaabbileen deeggarsa isaan kennaniin fooyya'aa agarsiisaa jiraachuu Obbo Hiikkafaluu ibsa isaaniitiin himaniiru. Dhaabbileen 20,000 hundi meeshaa balaa ittisuu homaa hin qaban jechuu miti kan jedhan komishiinarichi kun dhaabbileen ulaagaa idil-addunyaa barbaachisu hin guunne jechuun ifoomsaniiru. Iddoowwan gabaatti yoo ta'e iddoowwan gabaa guutuutti yoo gamoon ta'es gamoowwan irratti meeshaalee ittisa ibiddaa sadarkaa jalqabaatii kaasee hanga ulaa yeroo balaa tasaa ittiin bahamuu fi bakka itti walitti qabamanii kan jiru guutuu hin guunne jechuu malee homaa hin qaban jechuu miti jechuunis dubbateera. Dhaabbileen ulaagaa hin guunne irratti ammoo haaluma dambii nageenyaa balaa lakkoofsa 132/2014tiin adabbii jalqabaa fudhatamuu haala dhaabbileen kan murtaa'u ta'e hanga birrii 10,000 irraa kaasee hanga 100,000tti kan kaffalan ta'uu himaniiru. Dhaabbileen irra deddeebiin iddoo walitti qabamuu kaafame kan hojii irra hin oolle yookaan kan adabbii mallaqaatiin hin sirroofne yoo ta'e hayyamni daldalaa yookaan hojiin isaanii akka haqamuu fi tarkaanfiin dhaabbatichi hanga saamsamuu fudhachuu akka danda'u ibseera. Qulqullinnaa fi nageenya oomishaalee gabaa ayyaanaaf dhihaataniif mirkaneessuuf to'annoon cimaan taasifamaa jiraachuu himan. Qulqullinnaa fi nageenya oomishaalee gabaa ayyaana qilleef dhihaataniif mirkaneessuuf to'annoo fi hordoffiin cimaan taasifamaa jiraachuu abbaan taayitaa nyaataa fi qoricha Itoophiyaa beeksise. Ayyaana qillee dabalatee ayyaanota biroo irratti oomishaalee hangam baay'ee ta'an gabaaf dhihaataa jiru jechuunis dubbatan. Wayita kana qulqullinnii fi nageenya oomishaalee akka mirkanaa'u hordoffiin gara dhaabbatichaatiin ni taasifama jedhan. Naannawa bittaa fi gurgurtaan hedduu itti jiraatu keessa oomishaalee nyaataa fi nyaata waliin hidhata qaban irratti qooda fudhattoota waliin ta'uun to'annoon gaggeeffamaa jiraachuus ibsame. Hawaasni yeroo oomishaalee bitu qulqullinnaa fi yeroo tajaajilli oomishtummaa itti dhumatu xiyyeeffannoo adda baasuun akka qabus dhaamaniiru. Tajaajilamtoonni yeroo waa bitan wantoonni shakkisiisoon yoo isaan kan mudate ta'e bilbila toraa karaa abbaa tajaajilichaa 8482 bilbilanii beeksisuu yookaan immoo qaamolee nageenyaaf odeeffannoo kennuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru.
Tigraayitti shamarran musliimaa hijaaba uffatanii akka hin baranne dhorkamuu hordofee manni maree waliigalaa islaamummaa balaaleffate. Manni maree waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa xalayaa mata duree dhiittaa mirgaa sababa amantiin hawaasa musliimaa irra ga'aa jiru jechuun barreesseen Tigraayitti rakkoo barattoota musliimaa irra ga'aa jiru balaaleffateera. Manni maree kun manneen barnootaa magaalaa Aksuum keessa jiran barattoota hijaaba uffatan alatti gadi ittisuu booda ibsa baase keessatti biiroo barnoota magaalichaa himateera. Naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti barattoonni dubara musliimaa ta'an sababa uffannaa dambii amantii isaanii ta'e uffataniin miidhaan irra gahuu himataniiru. Manneen barnootaa magaalattii keessatti argaman dubartoonni hijaaba uffatanii mana barumsaa deemuu akka hin dandeenye erga baasanii as barattoonni murtee kana mormanii turan. Manni marichaa gama kanaan waan magaalaa Aksuum keessatti mudataa ture hordofaa akka ture ibsuun garuu rakkoon dhalatee ammallee akka fala hin arganne himaniiru. Manneen barnootaa magaalaa Aksuum keessatti argaman mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hanga sadarkaa tokkoffaatti rakkoo kana keessummeessaa jiraachuu himaniiru. Manni maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa manneen barnootaa kunneen keessatti barattoonni shamarranii sababa hijaaba uffachuu isaaniitiif qofa barnoota irraa ittifamuu fi hidhaa akkasumas burjaajiiwwan adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu himan. Manni maree kun taateewwan magaalattii keessatti mudataa jiru faallaa duudhaa biyyattii akka ta'e ibsuun cimsee balaaleffateera. Dhorkaa kana kan ka'e biiroon barnootaa naannoo Tigraay qajeelfama gurmaa'insa manneen barnootaa bu'uureffachuun akka hojii irra oolche ibseera. Seerri hijaaba dhorkuu amma guutuu ta'e hojii irra ooluu jalqabe malee wanti haaraan uumame hin jiru jechuunis dubbataniiru. Qajeelfamaa fi gurmaa'insa manneen barnootaa maqaa jedhuun bara 1997 booda akka baheen bara 2003tti qajeelfama baheedha jechuunis barsiisonni mana barumsichaa himaniiru. Itoophiyaa fi baankiin addunyaa seektara faayinaansii cimsuuf waliigaltee liqii doolaara Ameerikaa miiliyoona 700 mallatteessan. Waliigaltee kana ministeerri mallaqaa obbo Ahmad Shidee fi Itoophiyaa, Eertiriyaa, Suudaanii fi Suudaan kibbaatti daayirektarri baankii addunyaa Maariyaam Saaliim mallatteessaniiru. Waliigalteen liqii kun pirojektii seektara faayinaansii cimsuuf qophaa'edha jedhame. Pirojektichi itti fufiinsaa fi tasgabbii seektara faayinaansii Itoophiyaa fooyyessuuf kan akeeke ta'uus eerameera. Pirojektichi kun riifoormii seektara faayinaansii ijoo fi tattaaffii caasaa kaapitaalaa fi faayinaansii baankii daldala Itoophiyaa fi baankii misooma Itoophiyaa tasgabbeessuuf taasifamu deeggaruudhaaf tarsiimoodhaan kan qophaa'e jechuunis himame. Mallaqni kun haaromsa cimaa mootummaan tibbana damee baankii ammayyeessuuf taasisee fi baankonni biyya alaa gara Itoophiyaa akka seenan taasifame kan deeggaru ta'uu ministeerri mallaqaa beeksiseera. Mootummaan liqii baankii daldala Itoophiyaa deebisuu fi kaapitaala baankichaa guddisuuf boondii birrii biiliyoona 900 akka baases ni himama. Waliigaltee kanarratti faayinaansiin argamu irra caalaan isaa hojii sirreeffama caasaa kaapitaala baankii daldala Itoophiyaa fi baankii misooma Itoophiyaatiif akka oolus ibsame. Kunis dhimmoota liqaadhaaf furmaata kennuu, dandeettii liqaa dabaluu fi baankota guddisuu akkasumas hanga kaapitaala dhaabbilee faayinaansii liqii dabalatee ilaalchisee adeemsi to'annoo qajeelfamoota eeggamu mirkaneessuuf kan gargaaru ta'uu ministeerichi ibseera. Liqiin kunis bu'uura to'annoo seeraa fi seektara baankii cimsuun tasgabbii faayinaansii daran guddisuuf kan oolu ta'uun himame. Mootummaan carraa hojii uumuu fi guddina dinagdee itti fufiinsa qabuuf haala mijeessuuf kaapitaala barbaachisu argachuuf tattaaffii taasisuu kan deeggaru ta'uus himameera. Somaaliyaa fi Suudaan kibbaa humna elektirikii Itoophiyaa irraa fayyadamuuf gaafii dhiyeessan. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa lama Suudaan kibbaa fi Somaaliyaan fayyadamummaa humna elektirikii gaafii dhiyeessuu isaanii humni elektirikii Itoophiyaa beeksise. Biyyoota dhiyeessii elektirikii argachuuf Itoophiyaaf gaafii dhiyeessaniin adeemsaan deebii kennuuf hojjetamaa jiraachuu hojii raawwachiisaan olaanaan humna elektirikii Itoophiyaa Ashabbir Baalchaa dubbataniiru. Adeemsa hanga ammaatiin biyyoonni ollaa Suudaan, Jibuutii fi Keeniyaan Itoophiyaa irraa fayyadamtoota humna elektirikii ta'uu eeruun dhiheenyattis gara Taanzaaniyaa gurguruuf diriirsi bu'uuraalee misoomaa xumuramuu himaniiru. Itoophiyaan humna elektirikii maddisiisuu keessaa 90% fedhii biyya keessaaf 10% ammoo fedhii biyya alaatiif kan dhiyeessitu ta'uu himaniiru. Fuuldurattis tattaaffiin dhaqqabummaa fi misooma humna cimee akka itti fufu ibsuun gaafii fayyadamummaa humna sadan Suudaan kibbaa, Somaaliyaa fi biyyoota biroos dhiyeesseef qorannoo ijaarsi bu'uuraalee misoomaa dabarsa humna elektirikii wayita geggeeffamu deebiin kan kennamu ta'uu ibsaniiru. Bara baajataa kana kurmaana jalqabaatti gurgurtaa humna elektirikii biyyoota ollaaf dhiyaate irraa galiin doolaara Ameerikaa miiliyoona 31.5 akka argames hubachiisaniiru. Kun osoo kanaan jiru gaafii dhiyeessii elektirikii biyyootaaf adeemsi deebii kennuu akka ta'us humni elektirikii Itoophiyaa beeksise. Biyyoota gaafii dhiyeessii elektirikii Itoophiyaaf dhiyeessaniin adeemsi deebii kennuu hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Hojii raawwachiisaan olaanaan humnichaa Injiinar Ashabbir Baalchaa akka jedhanitti maddeen haaromfamaa elektirikii maddisiisuun
Afrikaa irraa adda duree kan taate Itoophiyaan bu'uuraalee misoomaa damichaanis ta'ee fayyadamummaa naannichaa mirkaneessuuf tattaaffii taasisaa jirtu cimtee kan itti fufu ta'uu himeera. Adeemsa hanga ammaatiin biyyoonni ollaa Suudaan, Jibuutii fi Keeniyaan fayyadamoo kan ta'an himuudhaan kanneen biroofis yaada isaan dhiyeessaniin adeemsaan kan deebisan ta'uu himaniiru. Kunis qorannoo ijaarsi bu'uuraalee dabarsa humna elektirikii wayita geggeeffamutti kan deebii argatu jechuun dubbataniiru. Haleellaa waraanni Israa'el Gaazaa keessatti raawwateen namoonni 15 akka ajjeefaman dubbatame. Haleellaa waraanni Israa'el Gaazaa keessatti raawwateen lammiileen Falastiin ajjeefamuu isaanii aangawoonni Falastiin beeksisaniiru. Akka aangawoonni Falastiin ibsanitti haleellaa xiyyaaraa waraana kaabaa fi walakkeessa Gaazaa keessatti raawwate kanaan namoonni 15 iddoo tokkotti du'uu isaanii himan. Haleellaa kaaba Gaazaa keessatti raawwateen manoottan jiraattota kutaa Jabaliyaa argaman irratti xiyyeeffateen aangawoonni Falastiin haleellaan inni biraa immoo mooraa baqattoota walakkeessa Gaazaatti argamu Bureejii jedhamu keessatti kan ka'e jechuunis himaniiru. Waraanni Israa'el haleellaa kana ilaalchisee ibsa kennuu baatus roobii kaleessaa ganama jiraattonni naannoo buufata baqattootaa jiran bakka adda addaatti lakkisanii akka bahan akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsa mootummaa waraanni Israa'el yeroon inni jiraattota gadi lakkisanii bahan kennuu gabaabaa akka ta'ee fi Gaazaa keessatti bakki itti baqatan akka hin jirre ibsuudhaan tarsiimoo Israa'el kana qeeqaniiru. Lolli Gaazaa ji'a onkololeessa bara 2023 haleellaa gareen Hamaas Israa'el irratti raawwateen jalqabe lubbuu lammiilee Israa'el 1,200 ta'an erga galaafatee booda tarkaanfii Israa'el Hamaas irratti fudhatteen hanga ammaatti lammiileen Falastiin 45,200 ol du'anii kan 1,180 olitti tilmaamaman madaa'uu isaanii aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Namoottan du'anii alatti lammiileen Falastiin Gaazaa keessa jiraachaa turan miiliyoona 2.3 kan ta'an dhibbantaan 90 biyya isaanii jireenya isaanii irraa akka buqqifaman himaniiru. US, United Kingdom fi gamtaan Awurooppaa garee Hamaas garee shororkeessummaa jechuun farrajuun isaanii ni beekama. Jilli ministeera dhimma alaa Siiriyaatiin durfamu gara Saawud Arabiyaatti seene. Ministeerri haajaa alaa guyyoota 11 dura muudaman Al-Asad Shaabiinii kan jedhaman qoqqobbii Damaasqoo irratti kaa'ame akka kaafamu gaafachaa jiru. Sooriyaan bara darbee deeggarsa Saawud Arabiyaatiin gara Liigii Arabaatti deebi'uun ni yaadatama. Jilli ministeera dhimma alaa Sooriyaa Asad Al-Shibaaniin durfamus daawwannaa ofii Saawud Arabiyaatti taasisaa jira. Shibaaniin ministeera raayyaa ittisa biyyaa Murhaaf Abuu Qasraa fi hoogganaa nageenyaa Anas Kaxaab waliin Riyaad galaniiru. Kun seenaa Siiriyaa keessatti walaba taateen daawwannaa keenya isa jalqabaati jechuunis dubbataniiru. Hariiroo seenaa Siiriyaa fi Saawud Arabiyaa keessatti fuula haaraa fi ifa ta'e banuun barbaadna jechuun dubbatan. Dhaabbanni oduu biyyaalessaa Siiriyaa akka gabaasetti jilli kun waamicha mootummaa Saawud Arabiyaatiin gara Riyaaditti dhufe jedhan. Guyyoota 11 dura humnoota Bashir al-Assad buqqisanii ministeera haajaa alaa ta'uun kan muudaman Shibaaniin daawwannaa biyya alaa isaanii isa jalqabaa gara Saawud Arabiyaatti akka taasisanis himameera. Jiila gara Saawud Arabiyaa kan hoogganu Damaasqoo Riyaad waliin tumsa taasiseera jedhuun kana boodas fedhii isheen cimsachuu akka qabdu agarsiisu jechuun France 24 gabaaseera. Ejeensi France Press maddeen Saawud Arabiyaa wabeeffachuun akka gabaasetti jilli Saawudii kun ji'a darbe Damaasqootti hoogganaa yeroo Siiriyaa Al-Shaaraa waliin marii geggeessee ture jedhama. Al-Shaaraan torbaan darbe gaaffii fi deebii televezyiinii Saawud Arabiyaa waliin taasisaniin Saawud Arabiyaan Siiriyaa keessatti gahee guddaa akka qabdu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas bu'uuraalee misoomaa Siiriyaa waraana biyya keessaa waggoota 13 keessatti barbadaa'an deebisuun yoo danda'ame carraan investimentii guddaan biyyoota lamaan fayyaduu akka danda'us eeraniiru. Ministeerri dhimma alaa Siiriyaa haaraan filataman Asad Al-Shibaanii fi ergamaan isaanii yeroo turtii isaanii Saawud Arabiyaatti dhimmoota tumsa Riyaadii fi Damaasqoo guddisan irratti akka xiyyeeffatu himaniiru. Al-Shibaaniin biyyoonni dhihaa qoqqobbii bulchiinsa Asad irratti kaa'ame akka kaasanis gaafataniiru. Bara 2011 Asad mormii uummata ukkaamsuuf tarkaanfii fudhachuu yeroo jalqabutti Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa fi Siwiizerlaandii qoqqobbii irra kaa'uun isaanii ni yaadatama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu dursuun isin waliin kan ture an Amiin Shubbiseetii waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessanis karaa koomentiitiin nu biraan gaha.